isaanii waliin hin jiru. Ofii isaanii wal hoggatuun wal hoogganuu hin dandeenye beekta. Gatii kanaaf balaaleffannaa. Isa lammaffaa waltajjii amma isa marii biyyoolessaa moo marii maalii jettee himtu kuni marichi marii PPT. Maaliif yoo jette abaa'oo ebaluu jettee himtu kuni abaa'oo ebaluu hin jiru beekta. Abaa'oon amma adda bilisummaa Oromoo jechuudha hiikni isaa. Adda bilisummaa Oromoo deebi'ee gaafa nama dhuunfaa ka Galaasaa ka Leencoo ka Eenyu ka Badhaasaa ka maalii ta'e isarraa badeera isaa miti. Waan biraati si galee isa kan akkasii hubadhu. Warri nama dhuunfaatiin butame warra harka PPT galee waan PPT itti kennu. Bakka kanatti nu qabaddu achi booda itti fuftaa. Maaf jennaan nin sobin yeroo Abiyyiin aangoo qabatu otoo Abiyyiin aangoo illee hin qabne abaa'oon tokko ta'ee biyyaa bee shan ta'ee biyyatti gale moo hin galle. Jamaal godii kana haa murteessu isaatu deebisa. Kana booda waliin haasofne. Amma abaa'oon maarree jechuun dhugaa jirtu. Isa simmormini bar kudhan illee ta'ee isaanuma kanaatu bilchiginnatti galaree. Mee takka nafichisi. Isaan kun abaa'oo dhugaati warra bara 40 qabsaa'ee beekan dhugaa jirtu. Oromoon nu dhaggeeffachaa jiru. Obboleessaa ina. Kudhan illee ta'ee haa galu shanii miti. 500 illee ta'ee haa galu. Warri akkasitti galee jiru suni dantaa ummataa dantaa Oromoo harkaan qabu. Ufii isaa yoo harka PP jira. PPtu bakka barbaadessa bulchee bakka barbaadessa oolchaas hin jechaan jira bar. Akkas. Jira kanuma irratti. No, okay. Tumuratti Jamaal godii sirriini dantaan ummataa harka jiru dantaan. Walii galee bar. Okay. Abaa'oo gaara keessa jiru. Okay. Dhimma dhuunfaa miti jettee abaa'oo kana warri heeraa fi seera isaa lafa kaa'e jara kana beekan. Jara biyyatti gale kana kan lubbuun jiru. Osoo jiranii heera kana uumanii dhaaba kana uumanii biyyatti gala waggaa baay'ee qabsaa'anii isaan caalaa beektaa reetti. What is your point? My pointing kiyya marroonis hin beeku warri heera kana lafa kaa'e warri beeku laggeeffadhu hayyudulee jalqabaa kana abaa'oo kan heeraan filamee diimaa nagooti gorsaa muummicha ministeeraati. Hayyuduleen lammaffaa Galaasaa Dilbooti kan Leencoo waliin ta'ee akkasumas sigaltee dhugaan siin jedhee bara. Kalleen coolin ta'e uummata Oromoo kan lafarraa duguugee har'a gorsaa Shimallis ta'ee du'e ka sadaffaa Daawwit Ibsaati gorsaa Abiyyiiti ka afuraffaa Araarsoo Biqilaati fi Qayyalaa Mardaasaati har'a gorsaa Abiyyiiti warri heera lafa akka kaan Leencoo baatiiti hin jiran jechuudha kaan abbaa nagaa jaarraati kaan Kamaalilleen abaa'ootti dabale. Tootaalii warri heera abaa'oo lafa kaa'e dhaggeeffadhu heera abaa'oo lafa kaa'e. Abaa'oo nu barsiisuun deemin eeggatu. Abaa'oo barsiisuu fi miti warri heera abaa'oo lafa kaa'ee mootummaa waliin hojjeta isaan caalaa heera abaa'oo beektanii. Pooyintiin kan kee amma warri abaa'oo ijaarayyuu bilisoomee galee isin maal gootanii dhiisanidha. No bilisoomaa waan biraati. Dardaaruu iskitaanoo jaanii beektaa. Akkasii miti marroon jala kana caalaa heera beekaayi inni qamalee biyya wanni ati jedhaa jirtu mamma jedhe kana marroon jara kana caalaa Oromoo fi qabsoonni maal godhaa isinillee warri alaa iyyitanillee jara kana caalaa kan bilisu jarri kunuu bilisoomee jira maal gootanii tana bara akkanatti ilaallee agarra isin keessatti bilisiginnaa keessatti waan jarri isin haasayuu deemtan akkanuma ilaallee beena galatoome. No bilisummaan jenne baaki waan isin jedhe warri heera lafa kaa'eehu mootummaa waliin hojjeta marroon baqataa ture Ugaandatti 2018 yeroo dagaru. Ati heera lafa kaa'e. Ya, mina hausi midire ya. Wal kabajina laal maalsi. Jarri amma maqaa tarreessite kama maanguddoon gameeyyiin qabsaa'onni ganama katee maqaa tarreessite kunniini dhugaadha Oromoof qabsaa'anii waan isaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti dalaganillee amma tarreessullee baannu jaawaraga tokko saaxilee waan nuti umrii keenya guutuu dhagaa qabsaa'ota irraa baranne maal akka godhaa turan ni beeyna. Garuu maqaa Oromootiin qabsaa'anii galata isaanii hin dhoorginu waan isaan saba kana gumaachan hin balleessinu. Garuu isaan lubbuudhaan ni jiran jechuun lubbuudhaan jiraatanii mootummaa galan jechuun abaa'oo yookiin ammoo kaayoon uummanni Oromoo kaleessa manaa bahee maqaa abaa'ootiin qabsaa'aa ture suni badee jechuun isaan waliin bilxiginnatti galee jechuun. Isaan akka dhuunfatti qabsoo galanii no, heera warri namni warri eegame kana bakka isaanii siin jala jaalala. Nuti amma jaalallo
Wanna jechuu barbaadu gabaasuu fedhe beektaa jaams. Go to that agreement is an dhaqini. We are not talking seeree nu lafa kaayee nu lafa kaayee gabaasuu fedhe iyyuu bas. Nuti ka jedhaa jirru marii biyyoolessaa odoo ta'e marii biltsiginnaati jedhu jiru nuti. Allaqa kan namni tokko keessa hin jirre warra ofii dhuubbatan warra ofii tolfatan fidaniitiin achi keessa galfatanii. Marii biltsiginnaatiif kan ABO'ti jedhu. Marii biltsiginnaatiif kan gumboo sabaatti ABO'ti. Sansitu beeka. ABO'n jirtu. Araarsaa Mardaasaa eenyu biqilaa wanni jaarsolee dheengadde galte qajeela Mardaasaa jedhi. Jaarsolee leencoo lataa diimaa nagoo warri kanneen warra ABO keessaa bahee kophatti ilaala. ABO keessa turre jaarma isaa. Abbaan nagaa jaarraa not even exist dubbataatu hin jiru nama waan akka malee ABO miti. Akka gaafa galan keessa waan takkaan dubbatu. Warra marii biyyoolessaa irra jiru si lakkaa jira qaama kaniin ijaaru. Hin jiru keessa hin jiru abbaan nagaa jaarraa hin jiru. Fidiyoo keessa jiraate. Hailuu gonfaa itti aanaa isaati bar. Itti aanaa isaati. Hailuu gonfaa biltsiginnaan obboleessoo. Biltsiginnaa haa ta'u abbaan nagaa jaarraa biltsiginnaa hundi isaanii iyyuu. No warra keessa jiru. Angawa biltsiginnaati. No angawa biltsiginnaati. ABO tokko mee barisan. Tokko miti. Abbaan nagaa jaarraa iyyuu. Saayitii isin qabattanii deemtani. Ayyee. Eege laali gada eenyu dirree araarsaa jalqabumaa isin agartee warra nama qoonnee maarree jedheetiin barfaaru qarxamnu godhee ajandaa nu dhufneefi akkasin lagat dabarsee kaafii nurra fa'uu dhufe. Wannaa galte yeroo jalqabatu digala. Wallaahi wabillaahi lagat akkasillee nu godhanii kabaja kennee gadi. No dhuguma rabbiitti ani uummata kiyyaaf kabajaan qaba. Garuu no siyaasaa fi uummata kiyya walitti fidin. Uummanni kiyya kabajaa qaba. Amma ajandaa nurraan godhinu. Caalaa kana ayyaamadiisee garuu gaafa guyyaa laal jaalalloo guyyaa tokko dibeetii dhufidiiti akkanatti dhugaa walitti himneeti galti eenyu dhugaa sitti wabar eenyutu qabsaa'oota ilmaan sitti waman qabsaa'oota ilmaan harargee guutuu dhabamsiisee wal gaafa. Ammayyuu bar nuti dubbataa jirra nuti amma ka jedhaa jirru waa'ee amma agartee marii biyyoolessaa jedhan kanarratti 100% everybody know that. Marii biyyoolessaa Oromoon keessa hin jirre qabsaan Oromoo keessa hin jirre marii biyyoolessaa biltsiginnaati. Kanaaf amma dhufteetiin kan Oromootiin nuun jechuu hin dandeessu. Kan biyyoolessaa nuun jechuu hin dandeessu. Kan Oromootiin jenne bar kan Itoophiyaatti jedhe malee kan Oromoo jedhe. ABO'n keessa jira jechuu hin dandeessu. ABO'n dhibbatti keessa jira harka dhibbarraa 190 keessa jira. ABO'n maal warra filan elekshina beekamtii kennee fi walirraan godhee sagalee guutumaan guutuutti argatellee fuudhee kennee fi wanta jedhee. Okay akkamitti Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa akkamitti qabamanii keessaa darbaman beektaati marii biyyoolessaa keessaa fi. Kuni biraanchiidha bar biraanchii. Yoom keessaa darbaman? Mee akkamitti Baqqalaa Garbaa paastara ta'ee saayilantii irra kaa'anii Jawaarillee biyya ari'amee haga kitaaba isaa gurgurachuu dadhabutti Keeniyaallee ari'an beekta. Maal balleessa Jawaar mee fakkeenyaaf? Warri gullallee taa'ee waan Oromoo ta'ee fi siin jenna waliigallee Oromoodha Jawaar. Ammoo kan jiru kataba siyaasaa keessatti Jawaar wanni inni balleessee jiru waan akka Oromoo dubbatee fi obboleessu. Naaf gala. Eega si gale kamaa nagaa badda duuba. Warri Jawaar kana dhee Jawaar dhoosise beekadhu kana. Atama bakka deemtuuf beekaa dhiisa masan bakka isin oofuu beektu. Mootummatti galteetu Jawaar dhoosise malee mootummaan Jawaar hin ta'u dhugaa. Akkana kunoo bakka akka irra ijjadhu kunoo fanjii irra jatte bara fanjii deemtu margeera. Dhugaa jirtu. Aboo gada har'a dhugoote waliin deebinaaye. Wallahi. Biyya jirta sirnaallu biyya jirta akka feeti dubbadhu ati dhugaa Jawaar takkaa Jawaar tuqee beeku darrabsuun xiqqeessuun obboleessa kiyya jabaadha amma Jawaar bilchiginnaafillee ciminaa beekadhu har'a hangaawota hattuu guutuu saaxilaa jira guyyaa guyyaan bilchiginnaan of cimsaa jira jechuudha yaada Jawaar deemee warra hattoota aangoorraa kaasaa akka cimsaa Jawaar cimaadha dhugumatti namni Jawaar mootummaa caalaa Jawaar hin jaalatu hin jiru garaa keessatti naatu sitti himaa beekadhu naa mootummaa waliin jira dhugaa jiru beekadhu. Isin amma Jawaar mee amma gaafii si gaafadha. Nagaafadhu. Odoo Jawaar amma biyya galee maal gootan isin mee? Eenyutu qabbaa kiyya Jawaar abbaa biyyaati.
والله نairobi tibaca dabale ma tergitani ajjeesu ma tergitani بر قافني قافني كن أدى بك ma itergitani why ورما نجيني أرميا روتري ورا أباو كي ساقل ورا إيش listen والله سلام abiyyi maaliif itti erga obboleessoo baacaa dabalee oromiyaa fi أبي من دون بربان ani نبغى أنا بيا kijibuma akkanaa jibbaa bara obboleeyyantiya please مارك يجي waytu waa بجيب haasoy دعاء جبت كل اللي كم سكنا دعاء abaa hotti ergi obboleessoo أبي أباو أم غور رجوت تقبل تكن نويتش دابا شو jawaari abaa hotu hidhe ما نجيني أرميا أني بكنيا نجيني abaa أرميا hotu hidhe sin jedha abaa hotu نجيني أرميا أني سنجد إيه أباو تيد أباو تكن نويتة تيد بلتكن نان تكا جواري ديني بلتكن نان هيد أباو تيد جيم جتين جت أكبر تتي دعاء برباد بلتكن نان دعاء مين بيتي جواري لين بيتي بيكر دعاء يون سنجد بيكر مين بيتي دن ديتي سادس كم نزال بيكر kay adaba mee viidiyoon bayi dubbadhu diree araara please video nan dubbadha garuu guyyaa bidibee no amma viidiyoon as bayi jechama jette kana jedhe nan jedhaa sin jedhe video illee nan jedha garuu uummata as keessaa nama hedduun irraa buufta. nam tokko hin buusu wallahi yoo buutellee hin buunamu eenyu basira garee maafiyaa kusi dhufee wallahi sadawas Maafiyaan maaliif sin jedhe wallahi Jawaariin faarsuuf hin jenne kana dhuguma jirtu sitti mee Jawaar yeroo jalqaba ani waan ati waraanuu deemtu waan beekuu fi beekta waan wallahi waa takka waraanuu deemu ani beeknaan tuyne Jawaariin hin tuyne jalqabaa takka jedhe yaadni Jawaariif yaadni sanin tuyne sannaa gala argu jiraan hin argine dhaggeeffadhu yaadni Jawaariif yaadni bilchiginaa takkaa wal faallessee beeku bakka ati waraanuu deemtuun beeka obboleessa kiyyaa tan malaali abaa'ootu Jawaarii fi Baqqalaafaa abaa'ootu Jawaarii fi Baqqalaafaa wayita hidhe wayita jettu kana Abaa'oo kam jiraan jedhi gaa yeroo ta'u abaa'oo no it don't matter whatever it is ati what kind of morally akkamiin abaa'oo jaarmaya abaa'oo jaarmaya nama hoggantoonni abboo dhiisa waan fokkataan dubbannu dhiisu bolesso no akkam jirtu nagaa keessanii hundi keessanuu Jamaal akkam fayyaa? Nagaa akkam fayyaadha? Mee yoo carraa naa kennitan namoota inni lakkaa'essan irratti yaada wayitiin qaba. Ayyee go ahead. Okay bu'ee jirana fakkaata. I think maa buutee dirree araaraa dubbii maanoo tuyite wallaahi maanoo ajaa'ibaa tuyite hadha maanoo ajaa'ibaa. Bakka qaban rabbi haa galchu nagayaan. Jaroota warra abaa'oolleen keessa jira marii biyyoolessaa jedhee jarri ni lakkaa'e suni I think jarri sunniin amma duraan abaa'oo turanii amma ammoo yoo mootummaa kanatti dabalamneetiniin waan wahii hin godhini gaafa duunellee rabbiin nu gaafata jedhanii waan jara kanatti maxxananii waan argan butataa jiran natti fakkaata. Saniifuu jarri sun ammatti yaada abaa'oolleen qabanii abaa'oo keessalleen jiranii yaada isaanii gananii yaada isaanii diiganii akkuman jedhe borii osoo waan goone yoo biyyatti dabalamne rabbiin nu gaafachuu hin oolu waf jedhanit humna akka fixataa jiranii fi uummata biraayis amantaa akka dhaban waan hubataniif jecha bakka kanatti hiqanii umrii dheereffataa jiranii saniifuu naa obsi kan gaaru holda sio ande ko eenyu nama saami jedhu kootu seeni mee diina dhufaa jiru kana nu ibsitaa diina waliigalee dhufaa jiru kana hangaree fi irraa uuma tokko copy paste goota same commenting jirtu kootu seeni nu barsiisu diina kana wallahi waliin itti qabsoofna kootu diina waliigalee dhufaa jiru kana eenyu maal nu godhuu dhufaa jira waan jedhu kana nu ibsitaa kootu seeniiti firiidha manni kun hin haasoytaa yoo maanoo tuyite dammoo ofumaan buuta akkuma eenyu dirree araaraa sanitti bitadhu taaptaabillee saniifuu sunsanii ka gara biraa I think amma jarri kun uummata kanatti dabalamuu isaanii waan baay'ee qaanfatanii fi waan baay'ee jibban natti fakkaata maaliif yoo naan jette fakkeenyaaf haasawa Abiy Ahmad jidduu kana godhe Abiy Ahmad even seenama Oromootu akka hin beekne akka isaan qaanfachiisatti hubadhaan akka nama tokkootitti Abiy Ahmad jechuun
nama qubee afaan Oromoo eenyutu uumee fi akkamitti uumame nama hin beekne nama haga duraan ganda biraa walitti buusaa ture amma ammoo Wallaggaa fi Harargee walitti diruudhaaf nama yaada tokko hin qabne nama sammuun isaa goge nama akkanaa jala deemuu isaaniitiif I think baay'ee qaanfatanii baay'ee tuffachuun isaanii ifa natti fakkaata. Saniifuu jarri kuni gama tokkoon beektaa duraan hojjetanii jiranii garuu ammoo galgala ofii qabrii fi balleessuun gaarii miti. Namni nama ta'e tokko namni dhugaan namaa waan ganama kaayoo jedhee qabate tokko haga dhumaatitti kaayoon sun yoo kaayoo sirrii ta'uu isaa yoo hubate qabatee deemuu qaba haga dhumaatitti galgala ofii balleessuun gaarii miti. Saniifuu warri kuni galgala isaanii balleessanii seenaa isaaniillee balleessan waan jedhuun qabaane akka kiyyatti. Saniifuu uummanni namicha kanatti dabalamee namicha kanaaf ergamaa jiru akka baay'ee of tuffatanii fi akka baay'ee ofitti qaanaa jiran kun hubadhaan akka nama tokkootitti kanuman jedha amma. Aye, Galaton, welcome. Namni marti magaalaa Professor. Yeah. Ombiri Professor. Galatoma, Mr. Jamal. Chalken akkam nagaa jirtanii marti keessan baga nagaan jiraatanii duraan dursa dhimma maqaa Aaboodhaa jedhuuf wal qabatee yaada kan manaa ka'aa ture nagaan ture. Baazee Aaboon itti kaayyoodhaa malee namaa miti. Itti kaayyoon hoogganamna malee namaanii miti. Osoo namaan hoogganamne silaa wanni Aaboo jedhamu qaata kute. Kaayyoon Aaboon qabatee deemaa turee fi Aaboon kun ulee darbiin nu bira ga'e baazee abbootii kennarraa dhalootatti darbame uleedhaan nu kennamaatiin darbaa dhufe asiin geenne namni opportunity barbaadu carraa ofii barbaadachuu danda'a. Sun nama dhuunfaati malee Aaboon miti kan kaayyoo saniif irraa miliqee yookaan kaayyoo isaa galmaan ga'eetiin 4 kiloo jiru sun Aaboodhaa sun ta'eni warra opportunity faayidaa dhuunfaa isaanii jecha dadhabanii fa'aa umriin isaanii deemee ulee darbii kan nutti kennuu didanii sila akka isaanii ulee darbii san qabatanii seenanii nummoo ulee darbii kabraa of maakriit goone kaayyoo qabanneetiin dhaabbanne isaan ulee san aangoo wajjin seenanii saniif namni yeroo hedduu Aaboo kanaaf itta Aaboon 4 kiloo jiraa jedhan namoota aangoo diktaaturummaadhaan osoo kaayyoo kaleessa dagatanii sirna gadaa san dagatanii ulee darbii dhalootatti hin kennin ulee wajjin seenan santu waan aangoo waliin qabatanii seenetti fakkaata. Dhaloonni kun immoo kaayyoo bocamuu Aaboo jalqaba maal akka ta'eef akeeka isaa waan beekaniif bosona galanii kaayyoo kaleessaa san galmaan ga'uudhaaf bosona keessa jiran jechuudha. Achi keessa rakkoon hin jiru waan biraati. Namoonni dhuunfaa fedhii isaaniitiif jecha mootummaa harka galuu danda'anii kaayyoo isaaniitiif harka galuu danda'anii malee dhimma uummataatiif yookaan kaleessa qabsaa'aa turaniif jechoota kaleessa dhaniif miti kan 4 kiloo keessa jiran yookaan marii biyyoolessaa keessa jiranii. Sun akkasii yeroo hedduu wanni Oromoo tokko ni yaadatamu namoonni hedduu qabsaa'an yeroo dubbatanii dhageenya. Jijjiiramanii immoo mootummaa wajjin gaafa ta'an arganii gaafa arginu jaruu sun nama 3 ta'anii bar. Fakkeenyaaf Biraanuu Leenjisoo yoo adda Dr. Biraanuu Leenjisoo Raabadoor irratti gaafa haasa'u dhimma Finfinnee isa malee nama lubbuu isaa waree akka namni isa malee osoo dhimmi Finfinnee ka'e nama lubbuu jalqabatti kennu gaafa inni Raabadoor irratti gaafa qabsu san dubbatu. Har'a waa'ee Finfinnee kaasuun qaanyiidhaa siin jedha. Kaleessa waan Finfinnee kaasaa falmataa ture achi seenee har'a immoo Finfinnee kaasuun qaanyiidha Oromoo maal jechuudha akkamitti Oromoon gaafataa siin jedha. Akka namni leenjee namni kun nama 3 ta'e jechuudha bar gaafa dura nama Finfinnee qabsaa'ee mirga Oromoo nama deebisuuf silaachi kaayame. Har'a immoo osoo mirga saniin deebisin afaaniin eebbisa addunyaa medha afaaniin sobaan nu gabroomsanii jedha bar sirbi eebbisa addunyaa already deebiinuu kannee ture. Nuti afaaniin miti kabarru seeraan heeraan seera konstitushinii biyya san keessatti wanni Oromoo gaafiin Oromoo gaafa deebi'e gaafiin Oromoo deebi'ee jenna. Haasaan Oromoon afaan Oromootu waan dubbateef aangoo waan qabaateef afaan midhaagaa waan dubbate qofaaf waan deebi'ee arganitti fakkaata. Namoonni hedduu akkasitti dogongaran. Ispeeshaalii haasaa muummicha ministeera gaafa laaltu seenaa amma Oromoon waa'ee beelaa waa'ee daangaa waa'ee nageenyaa gaafa inni immoo waa'ee Aksumii deemee kallacha odaa nutti hima. Kanaan nu sobuu hin danda'u baay'ee dhaloonni kun dhaloota ibiddatu uumamee jira baay'ee qaroominaan baay'ee deemee jira. Waa'ee baarrentuu kan Ertiraa keessaa nutti hima. Kan Ertiraa keessaa dubbata. Raayituu asitti uummanni Sumaalee nu gaafatu dhiisee kan boora kan Asmaraa keessa jiru nutti hima. Seenaa waliin fakkaanne bar namni keenya immoo sabboonummaatti fakkaata akkasii miti siyaasatu nutti taphatamaa jira. Oromoon tuni fayyaalummaa isii gaafa
gaafa qabsoo eenyummaa isaa dhaadheessan itti tola ni gammanna garuu waan san keessatti xiinxallee ilaaluu qabna adeemsi mootummaa kanaa maaliif kaleessa uummata keenya akkam godhaa ture qeerroon keenya akka hiriira nagaa godhame biyya san keessatti bar wagguma lamaa keessatti namni keenya akka hiriira nagaa hin baane hold on hayat hayu si deebisa yeroo takka okay tokkummaan kun qaatanatti barreessa no namoonni akkasii kun yaada sifalashuuf deemanii jamarran laalatiin barbaadaa aseenu yaadatta mannaa nuti waan barreeffame isaa argu jira kootu seen tokkummaa gaafii qabaa jedhe reefillee isaaf saamiillee oduu bi'a meenaap taati koota ol seenaa dubbadha please meenaap komantiidhaan waa barreessurra koota yaada keessan ibsadha amma namni saamii jedhu kana yaaba like 100 something wanni followers qabaa garuu wanni barreessu somehow wanni qabaa hayati si deebisa tokkummaa kootu si galchaa ol seenii fi yaada kan kee dubbadha obboleessa kiyya uummata rakkoon hin jiru we are open yaada kan kee ni ibsata jechuudha kuwwan ammoo taaptaap nu godha koppiliin godha taaptaap godha okay tokkummaa welcome baga nagaan dhuftan ni guddaa galatoomii assalamu alaikum warahmatullah asham rakam nagaa jirta wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Jamal Godi takka asgori bareeda baga nagaan jiraatte akkam nagaa jirta nagaa fayyaa yeroo iddoo ergachaan ture akkasumas rabbi si fadhiisu baay'ee na tursiifte amiin numara fu adiisu egaa jechuudha bari namni baay'ee gaariidha yaada bareedaadha jirtanii garuu gaafiinani qabu tokko akkanatti dubbachuun rakkoon qabu akkasumas immoo walitti dhufanii yaada kennachuun rakkoon qabu waa sadii waan argeef jechuudha tokkoffaan namoonni hedduun yaada gaafa dhufanii kennatanuu harkatti qabu yaadota adda addaa kaasuutu jira erga yaada ta'e mirgi sun maaliif akka hin eegamne lammaffaan immoo waa'ee uummata Oromoo bal'aarraa waan dubbachaa jirtanuuf akka Oromoo bal'aarratti yaadicha osoo namoonni kennates gaariidha. Sadaffaan immoo nama feene jaallannu nama feene deeggaru osoo hin taane rakkoon Oromoo wal hubachuudha. Sana gaafiinani kaasuu barbaade ture. Eenyuun qabda gaafii eenyuun gaafachuu feeta? Nama gaafannu ammallee hin beekne? Hin beekne kaane gaafii qabaa jettee anaaf immoo manaaf immoo adda baasii gaafadhu waan dandeessu. Yoo gaafata iyyuu burjaamsi waan inni jedhe beeyta. yaada malee gaafilleen fakkaatu jaallo kun yoo laalu Akka yaada kaasee tokkummaa baay'ee nuti wasabsibeedha dhugaadha. gaafii. Waa'ee uummata Oromoo dubbanna garuu manni kun is the only house mana namni hunduu dhufee yaadatti kennatu mana warra quuqamtoota sabaa kana jechuudha. Mana akka keenya yoo mana bane Jamaal yoo bane mana isaa Maamee Jabanaa yoo bane Kaab yoo bane fakkeenyaaf siin jedha fakkeenyaaf yoo hordofte hin beeku bilchiginnaa ni dhufti warri ABO deeggaruu ni dhufa ka waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu ni dhufa yaada bilisaan akka kennatan taasifnaa jechuudha. Hin beeku mana tibaantu kana manaaf hin galle nuti yaada xamanna nama garuu yaada bira dabree parsanaalii seene sun gaduma bu'a arrabsoo fi parsanaalii gaafa seente sun yaadam jechuudha waan dhuunfa seente jechuudha yaada dadhabdee yaada mormuu dadhabdee gaafa ta'e gartee fakkeenya namni kamuu kan nama arrabsuu seenu ta'e manni mana arrabaati mana kabajaati mana waan Oromooti dubbatanii mana waan dhimma Oromooti dubbatan yaada bakka politikaa waan politikaa yaada yoo nama amansiisuu dandeetti welcome alechana gootee na fudhachiiftu yoo si fudhachiisuu dandeessi si fudhachiisa saniin alatti soo kaanuma jechuu barbaadee diiduu takkaa nama gartee discriminating goone manni keenya mana free and fair jechuu barbaadee gurbaa reef haasa'u sana haasaa isaa gara deemu waan beeknuu fi ofii isaati bu'ee deeme dirree araaraa jechuudha dirree araaraa ichaana pointii wayii tuquu barbaada inni pointii sanii galuuf hin dandeenye nuyi bakka itti galuu barbaadu jira nuti ammoo warra akkas lugaamanii akkana deemanii waan hin taaneef
Ofin kenna we are our law. We go with our laws. Ofin kenna deemna malee namni nun hin deemu. Nyaata nama gurshan malee yookaan ammoo dubbii nama gurshan inni waan jedhu barbaadee jira. Sanii fi itti qabamee jirra maanoo tuqeennaan utaalee bahe. Allaq achiin gara kaan namni as keessa jiru kun amma namuyyuu amma dubbachuu ture namni nuti dubbii afaanii qabne eenyunni si jechuu barbaada nama deebisee gaafii si gaafachuu barbaada. Galatoomaa xumurame. Gaafii akka manaatti kaase ture deebi'eeti eenyuun gaafattaa naan jettee turte baay'ee bareedaadha. Erga waa'ee uummata Oromoo bal'aa irraa dubbachuu ta'e akka waliigala Oromootti hanqinoonni hedduu yoo jiraatu ta'e waan sadii xiqqeessanii ilaalanii dubbachuu baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaan tuffii waan jedhamu sana keessaa baanee gara hubannaattiif rakkoo jiru sana yoo dubbisne qofaa jechuudha. Lammaffaan immoo Oromoon jaarraa dheeraa gabrummaa keessa ture waan badee hedduutu jira jechuudha. Egaa sunumti yeroo dheeraa keessa gabrummaa keessa jiraachuun rakkoolee addaa waan qabuuf gara walhubannaa fi rakkoolee fi hirrina jiru sana akkamitti hirrinni sun taa'uu danda'e barachinee yoo ilaalle qofa jechuudha. Amma rakkoon guddaan ani baay'ee namoota miidiyaa irratti wannan baay'ee itti ilaallee fi waa sadiitu jira jechuudha. Tokkoffaan daataa lafarraa sana sirriitti barachisanii gadi fageenyaanii waan hin dubbisneef. Odeeffannaa. Biyya jirta? Akkana jedhu dhiifama naa godhiiti. Ani siyaasa irraa dubbaddaa yoo ogummaan siyaasaa jiraatu ta'ee fi hubannaan jiraatu. Ammallee haadhuma taappikii keessaa baatee jirtu obboleessoo dhiifama naa godhiiti. Jamaal dhiifama wajjin ati maal dubbiftee maal hubattee nuti maal hin dubbisnii maal hin hubatin mee addaan nu baas ati maal hubattee maaltu sii galee ammallee waan tuffii haasoyta waan tuffii wal tuffachuu namni as keessa wal tuffate hin jiru obboleessa kiyya yoo yaada qabaatte firii garuu ammootiyyuu dalgaa waan godhaa deemuun kun hin barbaachisu. Nuti amma dubbataa jirra. Ilaalcha kee ibsadhu jedhee waan biraa hashaafurshii burcaa biraa dhiisiiti ilaalchuma kee dubbadhu jedhee. Wanni nu haasoyne ani nama wayiituu afaan ittiin qabne nutii fi dirree araaraa waliin mormina waliin haasoyna waliin taphanna inni gara birii deemuu barbaade jennaan bu'ee deeme afaanii qabne isa bakka hin feenu jennee haasaa akkasii. Daseen achiin gara kan. I think wanti inni jedhaa jiru yoo siyaasa naa wajjin taphachuu dandeessan yoo akka uummata Oromoo bal'aatti dubbachuu dandeenye. Okay, akka Oromootti dubbatu obboleessa waaboo please waan hin taane akka Somaalee dubbachaa jirra. Jamu rakkoo jamu ati naa obsa obboleen kee akka Oromootti yoo dubbachuu barbaaddanii jedha namtichi kun nu akka maal dubbataa jirra. Erga akka Oromootti dubbachaa jiraatu taate na dhageeffattee. Akka maal dubbataa jira? I ask you a question. Answer my question first. Gaafii kee deebisi. Nu akka maalii dubbataa jirra? Moo waan bilbilinaan Faarsiniif Oromoo itti fakkaanne, Amaarawii itti fakkaanne yookiin ammoo Somaalee wayii moo Affaar fa'aa yeroo jiran? No, sanii miti. Ila tokko sanii jamsi. No, akka Oromoo walii galaa jechuun laali. Wanni saba Oromoo keessaa bayuu miti. Bakka wayii seenuu fedhanni. Akkas. Nuti amma akkasan nu waa'ee sumeen dubbannu nuti miyuuti qabannaa meeqa nu waa'ee sumeen achitti da'iikaa goolee ati maa sodaata. Ammallee inni intellectually uf godhee nu ammoo nama waan beeni nu godhuu fakkeessa. Yaanni isaa tokko ammallee sana. Dubbachuu jamaan bileen namni tokko dhiyeessuu yaadonni namni tokko dubbachuu ni gaadha jechuudha. Nama hunda taatanii maa dubbatan? Jamal. Rakkoo jira. Dombiro, Maiki sirreeffadhu tokkuma. Yes. Ajanda keenya irraa kan hojjetu. Jalqaba irratti nama akkaataa seeneen yaada marii isinuu dubbataa jirtan yaada marii irratti namni marii ofii kennachuudha yaada ofii kennachuudha malee nama tokko jalaa wal harkiftanii
namni kun as keessatti yaada kennachuudhaaf seenne wanni dubbataa irra waan Oromooti. Kan Akkas. waan Oromoo dubbataa hin jirtan ka jedhe gadi haa bu'ee taru. Tartiiba wal mormuun faayidaa hin qabu waan ta'eef. Ani Jamaaltu Nuti amma nama kanaafittaa kabaja muummicha wayii na fakkaata raabetta Abiy seenedha moo jechuu barbaade deebata. Abiy maal raabetta jamu. Jamu dhaqee Abiyyatu maal jedha. nama waan Oromoon hubate tokko waan ta'uu qaba sin ta'eef waan hubatamu si hubachiisuu danda'a waan sirraa hubate